Ashama harka fuunee hordoftoota toora YouTube channel jeestuu akkam jirtu nagaa keessanii nagoota rabbiif qotiif haa galatu isin akkam nagaa qabdu jirra homaan jennu akka jiraattan akka jiraannichi barbaada arwaan tokko isin bira yeroo ammaa kana akkamitti akka hojii online hojjetamuu asiin akkamitti akka argatan hadda website tokko isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Video kan anggo xumuraatti hordofaa isiniin jira jechuudha. Website ismaan jira Gram Free dha jechuudha. Gram Free nama isa kan akkamitti akka baratan hojii ilaalaa jechuudha. Maarree innis namoonni toora YouTube channel kanaatiif haaraa taatan kota toora YouTube channel kanaatiif maatii ta'aa isiniin jedha. Amma kallattii maan gara video keenyaatti deemna jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf wanti nu barbaachisu jalqaba network nu barbaachisa jechuudha. Mobile data ta'uu danda'a, wifi ta'uu danda'a, akkasumas broadband ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf wifi fayyadamaa jechuudha. Isa kana bilbila keessaniis data fayyadamtanii wanta kana hojjechuu dandeettu jechuudha. Online money making kan fakkeenyaaf ammaan Sprite browser kana Google kana jechuudha. Sprite gubbaa kana irratti jira jechuudha. Iddoo tokko deemee banadha jechuudha. Isa kana jechuudha barbaade browser biraa banadha jechuudha. Bilbila keessanittis akkasumas bantanii jechuudha. Erga bantanii booda sumaanii toora YouTube kiyyaatee wal isin barsiisuu dhufeera. Jeestuu jedhama jechuudha. Namoonni hin beekne kottaa barnoota hedduu irraa barattu jechuudha. Video isin bashannansiisan adda addaa irraa argattu kottaa maatii ta'aaf isin jedha jechuudha. Amma seeneera jechuudha. Amma mootiyyuu tabii biraa waliin isinitti agarsiisa jechuudha waa'ee barnoota keenyaa irraa jechuudha. Erga tabii biraa bantanii isin mari'attanii Gram Free jettanii jechuudha. Gram Free login jedhu kana isa bantanii jechuudha. Sabantu sabboode erga bantanii gara Google yookaan Gmail account keessan yookaan gara Facebook itti fudhataa jechuudha. Karaa lama seentu abaluu walumaan ilaallaa jechuudha. Obsumaan eegaa. Asumaan aganni banuuf toora YouTube kana kota subscribe godhaa maatii ta'aaf isiniin jedha. Namoonni maatiin ta'anii video hedduu argattu jedha. Tennoonni turri koo dadhabaa waan ta'eef hanga inni banuuf hin eegna jechuudha lafa maraara. Akkuma isiniin mul'atutti Gram Free login jennee search akkuma gooneen nu baneera jechuudha. Sana booda maal goona Gram Free login kan goontu jechuudha. Neglatin no amma basa baasee raamma jiru asitti login godhuudha. Option tokko karaa Facebook ittiin tokko immoo karaa Google ittiin jechuudha. Akka login goonu duraan dursa email account keenya asirratti fakkeenyaaf karaa Google ittiin haasa'inu jechuudha. Karaa Google ittiin continue with Google kan jedhu kana filannaa jechuudha. Isa filannaa isa click gochuun tuqaasna jechuudha. Banu jira dashboard fidaara dashboard isaa fidaara jechuudha. Akkuma argaa jirtan erga login goonee karaa Google ittiin fuula kana fakkaatuun dhufaa jechuudha.
gara akka bitaarra akkuma argitan gara narraa jechuudha. Harka bitaa keenyarraa kan jiru kun dashboard jira, free jira, deposit jira, withdraw jira, lottery jira, user level jira, referral jira, video jira, smart contract kan jira, akkasumas logout jira jechuudha. Wantoota kanneen tuqnee jechuudha wanta kana hojjennu. Fakkeenyaaf dashboard isaa kana androo hojjeta tureef kenya level rage level torba rage jechuudha. Level torba rage rolling mode hojii 60 lama jedheera. Karaa referral kiitiin immoo nama 6 fiiriira jechuudha. Hangammaatti smart contract afurtii argadheera jechuudha. Video 69 argadheera jechuudha. jalqabanii asii yookaan free jechuun kan free website jiru kennu jechuudha. Somaan waan hojjeteen akkamitti akka argatan ilaalaa jechuudha. Coinii giraamii akkamitti akka argatan ilaalaa jechuudha. Free kan jedhamu kana tuqaa jechuudha. Free isa jedhu kana tuqaa. Akkuma argitan free edda tuqee fuula kana baaseera jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti free grams kan jedhu kan argattuuti. Free grams jedhu kan namni argataa deemu fakkeenyaan iddoo fantee jedhamu kun giraama duwwaa tokko kan argateera jechuudha. Anis dhufee as bira roll jedhama jechuudha. Roll jedhee wanta akka lotteriitii naannoftee giraamii kumas argachuu dandeettu jechuudha. Anam giraamii yuween mo'adhe jechuudha. Giraamii duwwaa tokko mo'adhe jira jechuudha. Kumas bira argatanitti giraamii duwwaa tokko mo'adheera jechuudha. As biratti immoo dura 56 naaf ta'e jechuudha. Giraamii free kana akka carraati kun carraadha. Akka giraamii kumaallee argachuu dandeettan jechuudha. Duwwaa tokko irraa kaastanii kumaallee argachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf kana marqadheef next roll hojii free kana daqiiqaa 59 booda deemee tamballee roll gochuu danda'a jechuudha. Hojjechuu danda'a jechuudha. Ispraamooti depositidha. Deposit jechuudha. Wanta isin qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf deposit gochuu dandeessu jechuudha. Aspira akkuma argatanitti agamma wanti an deposit godhan jiru total deposit duwwaadha jechuudha. Deposit birooleen ilaalla jechuudha. Kabira immoo withdraw birooleen wanta hojjedhe kana akkamitti akka baafatamu fi wantoota tokko asin mul'isaa jechuudha. Wantoota kana withdraw kan godhuun as biraa dhufe karaa Bitcoin jira, Ethereum jira, Visa card, PayPal jira, Payoneer jira. Sammuutiyyuu giraamii 500 kan baafachuu dandeenyu jechuudha. Available giraamiin keenya 500 kan baafachuu dandeenyu jechuudha. Karaalee amma asitti isinitti karaa Bitcoin jira, karaa wanta fakkeenyaaf giraamii itti barreessina jechuudha. Baafachuu danda'an agamma wanti an baafadhe 500 ganaan sun jirra jechuudha. Gaafa kana xumura akkamitti akka baafatamu wajjin ilaalla jechuudha. Pendingiin immoo kan nama 26 affeereeti. Namoonni sunniin levelii gadaanarra jiran kana pendidha. Naaf seenne jechuudha. Namoonni ani affeere sunni osoo seeraan hojjetanii 32 kunis gara naagalaatti anuma akka qabu 400 giraamii qaba jechuudha. Inni biraa immoo lotteriidha jechuudha. Lotteriidha inni biraa. Lotteriin mootiyyuu giraamii kana sirraan bahee tikeetii lotterii isinii kennaa. San booda akka carraatii mo'achuu dandeettu mo'achuu dhabuu dandeettu jechuudha. Isa fayyadamee hin beeku anis. Kabiraa immoo user levelii anirra yeroo jechuudha. Wanti kun levelii hedduu qaba. Anammaaf akkuma argartan online argadhe torba tokko akkasuma free argadhe kana jechuudha. Hojjaate fedhiin kun immoo smart graafiidha asnaa kaayaa jechuudha. Kategoriidhaan levelii torba kana levelii tokko dhumatti giraamii 2 awwaardi goona jechuudha. Levelii
tokko gara tokkotti ceenu jechuudha. Kun ammoo user levelidha jechuudha. Kabira ammoo referral link jechuudha. Referral gara odeemtan kun ammoo kanatti itti argattan jechuudha. Linkiin kiyya kana isa kana copy gootanii namaaf share gootanii namni gara website kana akka dhufu affeertan jechuudha. Yoo affeertan ni argattu gram 5 argattu jechuudha. Nama tokko yoo affeertan karaa linkii kanaatiin fakkeenyaaf kun namoota affeera jechuudha. Ichikee maalii umur bulbulaa'uun kan kun namoota affeere fakkeenyaaf ichikeen kun 70 ofirraa levelii tokko jechuudha. Musti tokko kun levelii tokko dheeraa jechuudha dhibbatti. Namoonni kun rifatanii pending gram horsonne naaf galaa jechuudha. Referral kana jechuudha. Kana copy gootanii nama karaa Facebook irraa Telegram irraa kana tuqeenni gara website kana dhufe ati gram ishee argatta jechuudha. Namni lamaatu gram kun argatta jechuudha. Kabira ammoo viidiyoodha. Karaa kun guyyatti aga viidiyoo sadii itti dhufaa jechuudha. Viidiyoo sadii itti dhufaa jechuudha. Viidiyoo illee keessanis as bira taayitili barastanii linkii sabarastanii upload godhanii jechuudha. Osanis gram 5 argattu jechuudha. Kun as bira fakkeenyaaf kana godheera argadheera jechuudha. Kabira ammoo viidiyoo kan watch gootan jechuudha. Watch gootanii viidiyoo kan watch yoo gootan sekondii 60 fuulaaltan gram tokko argattu jechuudha. Mami fakkeenyaaf watch godhee watch haa ta'u sitti mul'atu jechuudha. PDG amma taphata. Akkuma argattan viidiyoo sattu kenna asbiralla akka achi gubbaarratti 60 irraa ka'ee gabbu. Erga kudhumati booda asbiratti immoo 56 ture kun 57 ta'a jechuudha. Haadhuma walumaan laallaa jechuudha. Akkuma argattan mugaira asbira 57 ta'a jechuudha. Argitanii tanii kire tokko dimsisee deemtanii kana imale 57 ta'eera jechuudha. Akkuma viidiyoo sadan gara tuqxaniiti afiddeemtu jechuudha. Kan tokko immoo smart contrast jedha. Guyyaadhaan wanti guyyaadhaan hojjettan jechuudha kun. Guyyaadhaan seentanii wanta hojjechuu dandeettan jechuudha. Fakkeenya smart contrast kan irratti smart contrast fidaa jechuudha. Asbiraa kana yoo teek jedhee duwwaa tuqaa sadii argadhaa jechuudha. Duwwaa tuqaa sadii argadhaa jechuudha. Teekadha. Jibranna yammaa. Sila dhufetti mallattee ta'e guyyaa ta'e mallatteessan saayin jedhaan jechuudha. Shantanii yeessadha. Mee argadhee amma saayin godheenna duwwaa tuqaa sadii argadhee 64 ta'e. Nambood amma immoo erga saayin godhee confirm godhaa deemaa jechuudha. Confirm. Dura dhufetti confirm. Kun baay'ee wanta sirri nama deemee hojjetanii kun kan sirri nama deemee confirm godhaa deemu 64. Gas jechuudha jaatoo saddeet. Amma hojii kana next sa'aatii 14 ammoo akkas boodatti deebi'ee akkas godhuu danda'a jechuudha. Wanta guyyaa hojjettan jechuudha. Wanti kun wanta baay'ee fayyadu. Kabira asii dashboard irratti humnisiitti of deemu tokko ji'a tokko keessatti qarshii guddaa argachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf giraamiin tokko $4.3tti sharafamaa jechuudha. Giraamiin tokko fakkeenyaaf giraamii 500 hojjetti jechuudha. 500 kana baay'isuu ta'ana. Birrii keenya yoo deebistu 500 baay'isuu 4.3 yoo jedheen $2,150 ta'a jechuudha. Kana gara qarshii keenyaatti yoo deebistu qarshii guddaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf 48 yoo baay'isne isa kana baay'isuu 48 gara qarshii 100,000 ji'a tokko keessatti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jabaa akkasitti laalaatee hojjedhaa. Jabaadha hojjedhaa waan hin hojjenneef malee
keessattuu nama affeertanii maal jettanii ji'a tokko gaditti giraama 500 argachuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu akkasitti ilaalaa waan daawwattaniif galatoomaa. Waan isin galle immoo komentii keessan gaafachuu dandeettu. Viidiyoon dheeraadha. Yeroo biraa agarraa. Bye bye. Namni subscribe godhan immoo subscribe godhaa. Galatoomaa. Bye bye.